ما شاء الله وين هواس خينيا همامي سلاندومو خنين خنين راتوك وبربادي يجو ما شاء الله ما شاء الله والله وانا جايباتي يعني يملا نمني ديمي يروح صومو كانتي إممان نما في دوتك إتيتر ما دم بخو مالف جنان من خينيا يفيفون ديمي غندا ديمي تنين فو يوجيب كسن دغه أما تدنو خن خراوي خفلا يرو جاني ل باي يتكنا دغه بر بيرو دك كم سغلت كم ديدم تقول بيرو دك كم ديدم جچون ومن هو ني خيسا گگيس جيران امنتي اسلامات سياسه ميتيچو امتا اكاتا اتنمني گزي بيا ديمله بيا في تجالته امتا نغراسس بيا خيسا دي منتن اك تجالتن امتا نغراسس ومن نكون كما شيء غني شيء جمال هاجي جي الراغدي يوم براد دمني دمني وان دمني ربي تهمو انت دمني كاسي وانساتيجو من هو يجي خيسة تدي منام تكرر وتشانجرن إما وان تكرر وتشانجرن أمانتي ساب بلس جيران ونهم بيزن أسيمتن مكان كينيا يوزا وهما بأفانو يجي أكيد دجاجر إسحاق وبكي كينيا تيان جامعة سانك سجرا تشوفر بعدي تدا بعدي سلامة كيان كنا خيس خناف نمني كينيا كما بلس كينيا أمباسادر أستاذ عمر إسماعيل أسي كتير ولي هيدا cimine kasiisan raabsamuu akka qabu isa maal nu fiddanju isinuu fixanii jirtan muuxannoo addaan nu fiddan garuu an itti deebi'ee dhaamsa nama ichi jiruuf dhaamtanii fi dhaamsa namoota as jiru daa'is haa ta'u hadaa'iin tahiinillee beekii wanna jedhani namni yeroo akka gurbaan haasuma isin reefu haastanirraa akka gurbaan mana nama gore korbai safite yero korbai safite eisa demta imal khagara mi jannan fayan qabu qonqo na jofame ina qonqo dinga mana bro de ude ma ga fane yu mal je abam mana uyo ati de bitu son amana njuru je njuru je mali uyo dura baris namni ga sagantani sinamma imtantun utela VIP isni qabana akami gurtaniti namni kun jaalala birata kafe miti amanti islama qofaf isnillee waa hedduun isnirraa gammade akasi ibga qabdani sadarkaatesan ibga qabdani ummanni kun silaa isni mijaawe wal bayna waan ta'eef jecha astis wal bayna waan ta'eef iftolchuuf akka kittinjiin rabbiin ragaa isni baachuu barbaadeeti maal jechuu keessatti yeroo kasi ummata kanarraa baa falleessuuf yaalii gootan san fedhii keessan akka ta'e waan asii wal beenurraa walii ragaa baana. Mee namoota biraa haganaa dhaqu taa'uufu. Mee dubbiilleen ta'isanii beektaa irra Ustaaz Umar anaaf dhiisuu qabda qaceellotti. Tuma sirraan tokko irrattumaan sii qaba malee. Maaliif jennaan naaf haarayaa namni guyyaa duraa kana qaceelloo warra haasawaa an dura irratti sagantaan tuni namoonni ammaan dura keenya dhaqee dhufe hundi suuraa achirraa gallakkisuu qofa osoo hin ta'in ammas muhaadaraa achii footoo viidiyoodhaan gallakkisuu qofa osoo hin ta'in eegaas dhufe wallahi rabbii guddaan kahadhe bakka san qalbii keessa kaayyatee irratti dalaguun amaanaa isarra jirtu yoo ikhlaasaaf kadhaqu taate yoo rabbii jecha kadhaqu taate anarraa eegale siin baasi abaluun baasi namnichi dhaqee ani akkuma itti amaalin siin jee waan akka maleen tahee waan na godhan sii muude waan akkas na godhe kaanee daawwanne osoo mee bakka tanan geenye waaseema haala ummata keenyaa malee bar qabiyyaan biyyaan haala biyyaa nin gaafadhe warra akka Umar nin gaafadhe hamma tokko haalataan hawaasa keenyaadha akkam jechaa Google irraa illee nin dubbise hamma tokko nama biraa illee nin dubbise biyya san inni keenya kan jira duraan dursee tan lammaffaadha namni islaamaa kun hedduu kabaja qaba namtichi kanuma fakkeenyaaf islaamummaa hin qabne huccuu islaamaa tanaan argamuudhaaf hedduu kabaja qaba namni kan nuu himan maleedha beeki kan nuu himan inumaatu poolisii yoo neefi nama mudawwar qabuu fi kana qabde ummatuma kan kanaatiitu nama islaamaatii barjeetti kaayan
kanin dhagee beekisan. Islaama jedhanii irraa qaban jechuudha. Laakiin ammoo yeroodhaan arge poolisni kun kanuma afaan isaanii hin beekne yeroo tokkoof kana kaayyette kabaja tokkoon akkana si dubbisa. Hatta konkolaataati keessa jirtu karee kabiraa dhaaban kan keen dhaaban waan hin arge keessa. Kana malee nu daawwachiisan obboleeyyan masjiidota nu daawwachiisan yaaboo masaajida nu daawwachiisan jaamiyaa moskii jaaniin jaamiyaa moskii mee seenaa maal achi keessatti dabarsatan. Jaamiyaa moskiin masjidul jaami walakkaa isaan na dura biyya kaanii bar. walakkaa magaalaa Naayiroobii taa'u keessatti argama. Masjidni isaan masjidaasi bulchiinsaasi. Meenuma dhaggeeffadhu. Masjidaasi bulchiinsaasi. Bulchiinsa hoggaansa hin jiru rakkoo islaamaa keessa jirtuu fi gammachuu islaamaatillee maayikii isaanii sanirraa ni ibsama. Ammas dhaabbata qaban dhaabbanni isaanii jabaadha. Torbaanitti gaazexaa ba'a. Friday bullet yaani torbaanitti gaazexaa ba'a. Torbaan kana keessatti waan islaamni qabuu fi rakkoon islaamarra yoo mudatu taatee fi odeeffannoo agartee addunyaadhaa torbaanitti qabanii jummaa gizeechi salaatti bilaashi siiran jechuudha. Gaazexaa. Meenuma dhageega. Bilaashi siiranii maayikiin masjida sanii maayikii kabajaa qabu. Maayikii da'awaa sirnaan dabarsa yoo rakkoon islaamarra mudattee achirra dhaabbatee imaamni takkaahu gartee irraa dubbataan bakka sanii dhaabbatee mootummaan biyya tanaa islaamarratti rakkoo akkanaa bakka kanaatti fidu jira nutiis akkuma warra biraatitti filannee filmaata hoggaa filatan qaba filmaataan filatanii nutiis filannee arra islaama bakka kanatti tuqu jechuun nu tuffiidha islaama tuffiidha bakki san kabajaan si eegamuu qabdi naafuun si eegamuu qaba hayni si eegamuu qaba jee maakiin masjida sanii yoo dubbatu taate wanni san taram akkasuma kallattiidhaan furmaata inumaatu taniin dhagee yeroodhaan gaafadhu inumaatu yoo rakkoon takka dhufte qaamni mootummaa ibsa nurratti kan inni jummaas deemu kana jarjartanii ibsa asirraa nurratti hin baasina waan kana inni sirreessinaa jedhanii hamma iftuu ofirraa gaafatan masjiidni ibsa kanna jaamiyaan ibsa kanne jaamiyaan ibsa kanne jechuudhaan deema ihtiraama qaba namnummaan fadhe maayikii as fuudhee waan fadhe naasaa'u sirna qabaa jechuudha. Akkana jechuun wanni fedhe muuxannoo biyya galchuu barbaachisa ta'uu akkana maayikiin biyya teenyaa kabajaa qabaachuu qaba. Maayikii kabajaa qabu hukmiin inni arra kannuu fi qaamata dhufu kannulleen wal fakkaattu. Naa kanname. Butuu gaarii yeroo. Buutii waa sheekaa waaltaa. Akkana jennummaan kun. Umarummaan kun. Silaa koreelee masjiidaa walitti qabanii biyya tana fidanii jaajimas. Koreelee masjiidaa haa muuxannoo fudhatanii. Heenaan je ogguusin jeen yoo neefi koreelee as fiduun kan nutti ulfaatu taate nuti fuudhee kana geessaa fi jettan akkamatti jirru tana. Egaa san fuunee. Wanni inni koreelee jeef amma maayikii kana hoggaan dubbadde maayikiin koree laalchisu. Imaama laalchisa. Daa'ii laalchisa. Daa'iin koreen san ammoo yoo imaamni akka malee ta'e qabu qabdi. Koreen ammoo koree wanni itti fedheen baana dhuga wanta koreelleen qabu qabdi. Koree wanni itti fedhe muuxannoo biyya biraa gizee jirtu qulqullina masjidaati. Qulqullina masjidaa sagaraa isaanii keessa teessee nyaatatti ni nyaatta. Sagaraa isaanii keessa teessee nyaatatti ni nyaatta. Qulqullina hedduu eeggatan. Waan jaaran kana bareechanii jiran. Anni maashee kana kan jeen hogguma dura waa jaaruu deemanuu qulqullummaa isaanii beeksanii jeen maaliif shaklaan isaanii adiidha. Namni shaklaa adii tolfate jennaan hoggusa duraatu qulqullinaaf niyyatee jira jechuudha. Namni qulqullina hin qabne shaklaa gisee magaalaa dhaqee bitu. Gurraacha tokko laalee bita gurraacha tokko laalee bita. Haturiin irraa mul'anne. Haturiin irraa mul'anne jee. Qulqullina mana sana akkasitti eeggatu koree masjidaa wanni masjida fida jechuun masjidni biyya teenyaatti hooma baasaa beekadhu. Waa bilaashitti hin jaaramu. Bilaashitti hin jaaramu. Maallaqaan jaarama. Maallaqaan hoggaa jaaramu tolchanii waan san bareechanii ijaaruu barbaachisaadha. Amma viidiyoo footoo takkaan sheeka guyyaa kan agarsiise. Footoo masjida biyya teenya keessaa haasan tokko. Footoo nuti amma masjida gartee jaamiyaatti kaananii harkuu danda'a wantoonni keenya. Footoo san gidee ilaalla. Footummaan tunuu
ni haasoitti qulqullina masgida kanaa ifa. Sunis ol ka'eetuma ijaarame keenyaas ol ka'eetuma ijaarame. Baasiin baasuma. Wanni immoo barbaachisu immoo qanxummaa waan sanii. Qulqullinni isaa eegalee haa jennu. Yeroo madheenu waardiyaan holaa takka dura holaa hedduu qabame holaa takka dura poolisii 4-5 jira. Masjida warra masjida eegu. Salaamu alaikum umjani. Maal hajamtan jam masjida ziyaaru feenennan haa achiin seenaa janii war holaa takka dura nam 4 ni lakkaa'e. Awoo maaleennan waardiyaa masjidaati jedha. Maashaallah. Achi dattaan. Holaataan akkasittaan. Teenya guuni yeroo dhadheene nu naqanii yeroo dhani daawwannenne dhaaphaa jedhanii biiroodha isinii dubbifna jedhan. Akka carraa ta'e guyyaa san waan inni hin jiru. Kajaamiyaa san hin jiran. Guyyaa aladaa dhahine. Guyyaa aladaa waan dhahine baruu yaa wayaan waan taateef sagantaan teenya akkasii walitti dhaabbattuudha. Takka boqonnaan harkanne alada irra buufanne. Duuba akkam ta'an akkana fagoodhaa dhufneennaan haa numa ziyaartanii jedhanii nu ziyaartatan. Laakiin maal dhabne nama nu wajji deemee bakkitu nuun jiru qofa dhabne malee ifi immoo keessa yaayane. Waan inni ajaa'ibaa qulqullinni tokko waardiyaa dila san qabaachuu takka. Lammaffaa ijoolleen keessaa waa qaraatu hin jirtu. Markaza kopha godhaniiti masjidni calii qana. Odan salaatu mafi. Meeqa lama ji. Inni sadaffaadhaa bakka maakiinaan dhaabbattu. Parkingii waan jaan kana jiru. Parkingiin kun akka gaariidha jira. Meeqa? Sadiimi. Inni afuraffaadhaa masjidni keenya afaan Oromootiin keessatti haa gorsinu. Afaan Somaaliitiin haa gorsinu yoo jiraatanis. Kun afaan Amaaraatiin haa gorsinu jee wal dhabaame. Kuni waan biraa kuteeti nama masjidni guddaadha bakka hundatti gubbaarra katabbi. Oromoonis bakka qabu. Ani osoo deemanii masjida maal jaa Oromoo maal torra katabbi. Oromoo muhaadaraa jetti. Oromoo muhaadaraa janii masjiduma guddaa biyyattii jaamiyaa kana keessatti koottaa kun hojanii bakka dhayinee bakka sallaallee kun viidiyoo irratti arguu ni danda'an jechuudha. Viidiyoodhaan qarrasnee qabna Oromoo muhaadaraa janii akkasuma gosa hundaaf akkasii jira jan. Qulqullina isaatti irraa eebiif. Taraawiyaa sagalee walirratti ol fuudhuun hin jiru janii gizee maali nama asuma darsi horis achi darsi wal shaakaluun hin jiru masjidni guddaadha jechuudha. Kana malee qulqullina isaa waan ajaa'iba isa ta'u asuma keessa qalama karara ta'ee akka waan bakka biraa dheeyxee ani ajaa'ibeetiin ellaa masjidni risaalaa islaamaa guddaadha qabaan achirratti naa gale. Kana malee masjida kame kada inni ilaale. Masjida Halingam jaaniini. Hayyee. Masjidur Rahmaa kajaaniin dhaynee daawwanne. Waafi. Masjidur Rahmaa gizee dhaynee daawwannes akkasumatti waggaa dura ol seenne waardiyaan nu dubbisanii keessummaadhaan nuti masjida kana laaluu feenaa jaaniini dhaabbadhaa biiroo irraa hin hayyame isinii gaafadhaa nuun jee biiroo dhaqee nuuf gaafate. Biiroo tanuma masjida keessa. Haa daawwatanii jaaniini akkasii seennee daawwanne. Kana masjida san keessaayis waggaa dhaynee daawwanne. Qulqullinni isaa bareedinni isaa akkuma ta'e waan dabalataa himi. Wanni dabalataa achuma keessa reestooraantiin hoteelli jira. Hoteellichi keessa jira. TV jira. TV alhudaa jira. Sadaffaadha. Ka sadaffaa akkasi. Wanni hoteelaas achuma keessa hoteela bareedaa qaba. Hoteela keessa nyaata shaayii nu jenneeti yaaddoonnee turre as keessa wanni jiran nu jenne achuma dhaynee shaayis namoonni nu keessaan faxariinis kan jiran achitti faxarree. Nyaata nyaannee baane jechuudha. Qulqullina mudawwaraa adiin irra gangalattuu. Maal ta'u? Wanta kan taatu. Sambiraa kun nimmas. Sambiraa dabarree masjidul hudaa kajaaniin dhaynee. Onoo kana. Masjidul hudaan inninis lafa bal'oo qabaa. Cinaacha isaatirraa jaamiyaa wanni kollejjii qabaa bakka ijoolleetti baarsu markaza gurguddaa qabaa. Jala isaatirraa addaraasha qaba. Addaraasha guddaa. Aruuzatti godhan achitti inumaa akka carraa ta'e guyyaa turin. Aruuza jira. Aruuza islaamaa. Waliin namaa tuqaa. Dubartiin niqaaba qabdi. Achi dhufanii akkasii ol seennee kunoo keessa yaane akkasin namni hundi aruuzaarra maal isin aruuzaaf dhuftanii jedhii akkasin lakki biraa deemne TV jira. TV qaba. TV alhudaa jedhanii. Reediyoo iqraa jedhanii jira. Raadiyoo iqraati jira. Masjida kanaa ta'u ganaa jechuudha. Masjida kana keessa jira. Achi biiroon isaanii achi keessa jirti jechuudha. Masjidni da'awaas caalamiyyaan godha jechuudha. Chaanaala qaba. Wanni achi keessa dabruu fi daa'im biraa yoo nuti dhaqe nuti immoo yeroo nuti dhaqnu toora za'a ja'a kan dhaqneeti fuulaan TV'n sun cufamee deeme malee achirratti waan biyya tanarraa agarree
nutis dubbanne silaanuu raayis waraabanii Waraabanii warra biyyaatiif dhiyeessan akkana ziyaaraa namni kana dhufe jedhanii silaa TV'n achirraa biyyaa dabarsa jechuudha. Amma masjiidota biyya teenyaa ni beektaga. Waa xiqqa shawaar kannaan wal nyaachuu, maqaa walirra oofuu, olola walirra oofuu kun yeroo agartu hedduu qalbii si caba uummanni odoon fi masjiidin guddisin sammuun guddatte. Jaamiyaa masanuu fooqii cinaa jirtan gartee mishaa fooqii kasin labbaa jirtan guyyaan ala daachuu cufaa jiran malee fooqii waqfii qaban jechuudha. Fooqii guddoo biizinesiin elektirooniksiin feete achi keessa barbaaddettee dukkaanatti itti argattu waqfiidha. Masgiidni kasi qaba gama haani fooqii qaba biizinesa guddaa qaba masgiidni san galii guddaa qaba addaraasha qaba laayibireerii qaba biiroo qaba. Biiroo qaadii hunda achi keessa jira. Biiroo qaadii hunda jaamiyaa san keessa jechuudha. Kana malee achirraa yeroo deemne masjiidaan awwa haramuma jirre itti fakkaata qabannee itti wal barbaannee bilbilaan. Kan masjiid kan gubbaarraa kan sagaleen imaamuma masjiidaati. Ifaan kanuma madiinaati. Saboo eessa jirra? Masjiida suuqiidhaa kan magaalaa kana keessa jirtan. Magaalaadhaa. Bakki ijoolleen itti taphattu. Gubbaa tanarra bakka san jirti. Namni kun ilmaan kan achi geesseeti. Ani agarre bar akkana ni baddanaan jedhin na qabanii namni naa wajjin deeme akkuma harama keessa kophee teenya bakka biraa keenye namni naa wajjin deeme akkasi feerti walitti bilbilee walitti deebine masjiida magaalaa keessa. Masjiidni san maali ni beekta Ameera? BBS mool jaaniiti. Moola guddaa magaalaa abbootiin qabeenyaa waliin buustee warra lafaatii fi Soomaalota harka guddaa Soomaalota qaba. Akkana. Soomaalota ijaaree jiru. BBS san magaalaa guddoodha. Hoteelaa achi keessa meeshaa barbaadu waa hunda achi keessa qaba. Paarkingiin isaa jalaa kaa'ee ilaa gubbatti makiinaa bakka itti dhaabdu qabda paarkingii isaa. Gubbarratti masgiida guddaa ijaaraniiti. Masgiidni guddaan jira jechuudha. Utubaa iddoo hin qabne. Alaamaa bakka toon itti dhaaban waan hidhatee bakka Finfinneedhaa bakka jala seennu tana maali? Bakka biyya amma tolcha kana wanni addabaabaayii bakka addabaabaayii jedhin jala kaseenan san akkas laal makiinaan akka nama jala kana shirja awo reefu bakka tanaa miguun hin jiru illaa bakka lammaffaatiin nu baase bakka sadaffaa osuma kana deemu osuma shirjooti gubbaarra baane hundi bakka dhaabbattuu hin qabdi makiinaat akkana duraa kaasiin hin jirtu makiinaat akkana duraa kaasiin hin jirtu bakka lastiroo suni ajaa'iba dhatte ammas. قلنا الطهارة شطر الإيمان. بربكتول لسترو رجاني بكمة ورا لسترو راتا أنا كمان جي أسي منكو هاي بك بريد تلجني بك بريد رتيسي قبيت تركتي باتا وانا تيجي تخنرتي شيخ أمين جيسي دبر بس كده سر بس كده نقعدك والله نقعدي تاني تفضل ولني أشوف مالي متى ولك أبتشوم بيتو سلامتها ولك أبدا نيوان خنا أولي اللي دلقون مدن دانا مني إنما أسرع ولك أبي سلا حالنا مش جاي نقادي تاني تبتشون بربادا جي نقادي لا تكسوان زمبرج دوغا بكسنا كسيت تلشي بوان براخ عرفة تدب تبر نمو يادو فيك أبا خجي يادو فيك أبا خيت تسن جتشي شغامين تكو يادد دي أمانا ساسن سين تكو فدت أكيد إدون خرالا ما تيتسن نرى مرتزني أنا اللي باتي هنگا خنا چتايون أنجان نين تاجي الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله مرتيون الرد برسني چتايون أنجان نين تاجي أنيس كونو كديامه أسرتي وان مرانو أشي وانين سيجا سوكيزا فوقي تا كناغر سيفتن فوقي نمتشي وان هران هشيش بخالد لغاجن لغيفت دو أمير نتما ستي مسجد وصو بارك الله ينو وصو إيجنو سعادة برسنه أبو مسجد نقد بانو درس خدمة الدماء تاجني أبو درات يرو تراويلاتي تبرر جنة أكنا كارشما كارشين أصلا تكتشار الدعاء نمكون تكتشار الدعاء نمكون أكنا ملوك تنامي ولا ما كانجر تجيفر دمه nama kudhan barbaanna kan miliyoona sadii dafamee mana qabama jedhanii namichi yeroo akkas jeenaa hima turtu achuma dhaabbateeti miliyoona sadii meeqa ta'a miliyoona meeqa dafee harka baasaa gee jaan jabulii gee khalaas karra ajaa'ibaa tokko abbaan fooqii tokko qabeenya waan haarameef fakkaana daddalagaa hedduu ibaadaan jabeessu jiran akkasii maallaqa guddaa qabee masjiida hagguu geesse maallee inni kan kee masjiidatti deemuun ta'uu deeme.
Temba kun bira gizi. Oguzin jeduba. Qulqullinni Yaalu achumarraa eegalee boqon. yaalu buinje. Kayya jannata kan nama. Kayaknya ber namu mujrima kana olu mauli tua wuli jannat abar Gurbaa takkaa ibaadaan qabna. wuli warra jannataati malee wadi takka jirtu maali maallaqa wasari beeyte amma namni sun daawaan godhamnetti Dawaan godhamte. achi booda ber yoo waan ni ta'e malee namni maallaqa kan kee hin barbaannoo masjidan ta'u Tana bar daawaan tana caaltu. Gosin jedhuba wala manje tokkoffaa bagaan jiraadhe waayuu dhagee lammaffaa bagaan deddeemee waayuu argan jedhe ellaanuu wanni neef rabbiin fasiiruu fedharti je'uuf dachii tana keessa yaa'a je'uuf waa hedduu agartanii dhageessa haya masjida dhaabbateetuma maallaqa sii kanne naqa jan nugee gee wali lammaffaa maallaqa keenfeenuu Waan ajaa'ibaati wallahi. akkana jechuun beeyto ammas waan biyya sun irraa addanatti taniin asirratti himuu barbaadu keessa asif bar inumaatu namni akka imaamaatii fi namni akka sheekanii yoo ta'e qabeenyaan hin himamu achitti waan hedduu na hinaafsisee wallaahi xiqqoo malee amma gaa miidiyaa irra jirra silaa waajuu numa jaanii namni biraa silaan saba kanarraa ta'uu baadhee itti nama jechisiisu keessa asuma deebi'anii imaama isaanii wal mari'atanii kunis waa xiqqoo kannee kunis kannee ifuma sheerii isaanii keessa ida'an jiru. Mashallah. Imaamtichi guyyumaan guyyaan makiinaan jijjiiramuu malee. Asif bar huccuudhaa yoo neefi jijjiiramte akka meelee jira gaa'ee waa hundaas waan dubbatanii aboo moobaayilii inni deemuun hin agarree numa jirti. Amma gaafee waa udda waan hin je'ani yaa harabbi nama keenya kana ani aboo nuti hedduudha janiimi heddummina barakaa hin qabne rabbi namarraa hedduu waan qabne rabbi namarraa. Imaamni isaanii jen namnummaan imaama kanaaf mana jaarraa imaama kana har'a hajjii geessina sheeka keenya kanaaf makiinaa binna sheeka kana umraa geessina wanni takkan jiru sheetichi arrumaas jira boru madiina jira iftaan makka jira guyyaa kaan achi jira makiinaan ni jijjiiramti maal tokko nennaan abbootiin qabeenya aalimni keenya nuu qabne sheekni keenya nuu qabne maaliif qabaanna ja'aniiti amma bakki isin himaa jirtan tun osoo Suudi Arabiyaa kan ta'in Keenya yaa olluma keenya hayyee waan ajaa'ibaati. Warri waan akkasitti dalagulleen olluma keenya kan. Dhageeffadhuuti gidduu tana wayii kuttanii je'anis. kunne Waan ajaa'ibaati. kana ergaa takka qabaa bar maal dhaamtanii jee dhaamsa maal dhaamtan jee ani asirratti dura laal gaafa ummanni waa bulchu sun bar if saaxilaa jeniiti if gamaa gamu walirra kaasaa jeni ati faansa biiroo keessa daleetii jirtaan Ceephama janiiti atummaan ifa gaallaxii takka gartee. akkana kuno Ifimi waan kee hanqinaa fi muuxannoo qabdu. dura namni isaa sirra himuu jeniiti Ifimi siin janiiti ati haya dura siifima. taate dhodhooysite Asitti maal wanni isaan silaalan muuxannoo guddoo waan sanarraa fudhee wanni sannaaf taate. haya Wanni achi keessatti nama madaala maaliin jee jechuudha. haya Tokkoffaa ati nama tokko nama waa hojjetu guutate. Namni waa hojjetu dura if beeksisuurraa ka'aa jiran. haya Fakkeenyaaf ati amma ani Jamaal Haji Yusufiin jaamaa yoo jette quufamteeti. akkasi Maqaa uummanni siin beekuun haasa'uu qabdaadha. haya Gahee ta'ee himuu qabdaadha. hayyee Ani Sheekh Jamaal Haji Yusuf hin bannaatiin jaamaa Ahmed hin bannaatiin jaamaa. haya Dura taa'aa daa'ii fi barnoota mana marii dhimma Islaamaa naannoo Oromiyaati. Mana marii dhimma Islaamaa Itoophiyaati. Mana marii dhimma Islaamaa godinaati. Gahee ta'ee bakka yeroo jirtu san himuu qabda jedhanii ija guuttee. achi guuttee akkasitti qa Alamada wanni kana kun maaliif barbaachisee hin jeen akkuma himicha irratti onnattu kana hojii keessatti illee ati onne qabdaa jedhan. hayyee Kanaafi jedhaniiti kanan himta hanqina keessa akkasuma himta jechuudha. atuma hanqina kan keessaas Akkasuma hanqina keessa amma gaawwanni yaa kanaatti jechuudha. amma gaawwanni hin jirre maal iseeta irra guddaan keenya rabbi nuuf rahmata nu haa godhu yeroo da'awaadha jechi bahee kalaas inni maleekatti if laala inuma if gamaa gamuun hin jiru waan keessatti ibnul jawziin akkana jee shayxaanni nama hundarra kaseenu sheekan irra seena jee Ayyee. ulama irra seena jee warra da'awaa godhu irra seena jee harameen irra seenennaan
إلا أنت تشون سينجي أو سمالة أتبر برغورسا خيمي أواجانجي براتلال أبانو مرة دليل ميكا فيدا Akkattiin shaashaa godhana garee jaaji. Akkattiin akka shaashaa gooteen garee Akkas jaane. shayxaanni saniin irra nama seena jee animmaa waliin jechuu barbaade yeroo yaanu wahiin dhadhagee jechuu ijoolleerra Akkiti jechuun. achitti waa dhadhagee Hayyee. wanni kun anumaa gorsite mataa lafa taa'uu na gorseen jenne waan hin dhadhageewu san yeroodhaan dhadhageewu wanni gadi akkatti himanis nama dhifti wanni isin jiru guutumattu nama yeroo muhaadaraa dheeyxee dhufte taraa lammaffaa rabbi nutti hin fidin jarrabbi sin Harka gurbaan arreefu hin musan. lallaal guyyaa lammaffaa Ammanin hanga suuraa tan teelaalanii Allahu akbar abaluu sun dhufuu deemaarraas yaa rabbi jan nama akkasii rabbi sin godhin hammasumaan jechuudha. Wallahi aamin. Akkasitti duuba dubbiin numa beekamtiif efeefoo ija qabdi nama gartiifin ja'a waa hedduudha tan efeefis kophaa walii himnuus warri daawaa godhu kun efeef wal gorfatus ta'eef gorfatus hedduudha jira. Akkasitti duuba mee hanqinuma keenyaa'u yaa boo'ii lafarra isinaa ariine wayii gartee ba'aa isinit taane jenneellee hanga nama firraa gaggaafannellee ni jirti. Ani imma kara gabaabatti wanni hin jiru. Du'aanni keenya yeroo dheenyu bakka san awoo baguma jecha tokko yaadadhe. Barreeffu kin hin jee leenjiin godha jee dhaqeetiin harka dhibbar kudhanirraa Sagalniin fayyadameet. sagalniin fayyadame tokko kaniin fayyadame keessa ayyuha daacii je laa takun mimman yaxmiluhu addacwatu Allahu akbar. wakun mimman yaxmilu daawata je Allahu akbar. yaa daa'ee je ati nama da'awaan isa ba'attee isaan deemtu hin ta'ini nama da'awaan deemu ta'e je Maashaallah maashaallah. sigaleema illaa daa'iin da'awaa makiinaa godhatee da'awaan isa shururuu godhuun qabdu jechuudha. Inni da'awaadhaaf ba'atee da'awaa shururuu godhuu qaba malee ba'aa da'awaa irratti hin tahinaadhaa je. Awwaliin hin dhaamuu barbaadu akhlaaqa keenyaanis namni guunee fi imaltuu deeme. Akkina jiru seemin safara jechuun sun hojii hiikkaansa mul'isuu jechuudha je. Hiikkaan safara jiru. Mul'isuu jechuudha namni hogguma imaltuu bihee haalli isaa mul'ata je. Gariin akkanuma bololee aboo sun naa bita aboo sun waan naa kanna aboo kompiitara waan naan bittani aboo tokko naa bittani aboo baarree tokko naa taatani oofigaa walii halum kan jiru hanga namni kun akka inni itti jiru barrabbii beeka namni ati bira dheeyte sani akkasitti daa'iin ani waliin hin dhaamuu barbaadu ayyu haffifa himla Waan ifii hin feene namarratti hin dalagin. hin dalagin silattuu beeki akkuma jihaadaati jihaadaa'u namni nama qabsaa'u gaggeessee fi ka ifii lolee fi ka gaggeessee jaa daawaa keessa namni hamma tokko noggusiif gargaare Atilleen. hanga tokko namarraa tinnisi akka namni garii barna ol kaasisiin jee fi lafa dhiibata. Walumaan kuftan. Lafa dhiibachuu rogguun ifinni siifin ol kaasa jee atis jala ol ka'ii wanni dhaamnu takkasani waa hedduudhaa jira. Sun keessatti abbumaatu ifi gorfama jechuudhaan dhaamuu barbaada keessan kotu. Tan lammaffaadhaa taniin dhaamu yeroo achirraa dhufe san achirraa dhufe qalbiin bakka san jiraachuu qabdi. Lammee isaa akkamittiin deebi'aa dura alala qalli yoo xiqqaatte rakkoo biyya sanii hawaasaa himuu qaba. Ani mataa kiyya maaliif akkasin naan himin iyyeetiin loleen maaliif akkana naan himina khiraadhaa bakka tun jettanii maa naan himina. Silaa asirraa haala salphisuu mijeessina. Ummanni biraa akkana jira maan himina maaliif takkaa ka biraa bakka biraa gargaara bakka biraa kanaa malee hin dubbanne dhiiroo ummanni kun maaluma ta'e anu waa qabrii keessaa amma biyya mudadheen siin baara. Saniif obboleeyyan keenya imala keenya kan Keeniyaa irratti kanii achirraa yaane guyyaa meeqa bullisa? Hangana bullee akkasii wajjin akka nama amma 12 wal bobbochifnee wal maramnee wal biraa yaa'uu dadhabnee wal biraa yaane imala gaariidhaan biraa dhufne akkaataa gaanuti biraatti yaane teenyuma beena ta'isa ammoo tan isaan biraa dhufuu keenya beena isaanis teenya isaanuma beeka ammoo ati sii gabaabsee muuxannoo bareedduu isaanirraa horreeti muuxannoo bareedduu warra biyyaarraa horree muuxannoo bareedduu ifiifillee horree ifiif da'awaa godhamne malee da'awaa gama keenya gaggeeffame malee ani haqumaan godhadhu jechuudhaan keessaa qaba daawaan isaanii godhe. Maashaallah. Baay'ee wallahi sagantaa
gabaabduu gatteenyeeti itti bulullee dadhabu. Kasi nu haa goola bugatti deebisa ambaasadar. Ambaasadarri keenya osoo nuun goolamne waan takka waan amma guusinaa soitan itti gammadeen qaba. Bar biyya ta'anitti illee muuxannoon takka nama jirti. Wanni amma egeree bokkana bilaan keessa barbaadu jiru sanadaan jechuudha. Masgiida jaaruu qabnaa an ta'uu baatus karoorsuun qabaa jee G+9 maallaqa itti baasee maashina masgiida geesse torban tokko maashina turee biyya qotee jechuudha. Biyyeen san maramtee lafti tun naannoon kun akkanatti masgiida kana wajjin mana 19 walirraan danda'a jaanii san keessaan G+9 dizaayina maali sanada itti qopheessee kitaaba qaba. An jechuudha. Yeroo amma isirreefuu galma aruuzaa kaffee maal jettan yeroo nama sanirraa naa sheerii fudhate moo namsantu sheeriin irraa fudhatee waanjuu sammuu xiyyaatan dhufu jira jechuudha. Maashaallah. Waan jechuun qabatamaan osoo niif haasa'u qofan taane saniif hin garsiisaa sanada san jedhe as keessa barbaadu jira jechuudha. Kan akkanatti mucaa gurbaa waan kana dalagirraa qabale. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Kalaas booda garsiifte. Kanaaf ni danda'amaa duraanis ittumaan namana. Dandahameetu jira ammoo isin tufite. Koree bobbaasin san keessaa tokko ta'a jechuudha. Tokko ta'a. Wallaahi wanni baay'ee itti gammadee dhugumatti osoon taa'uti wanni takka namaan kottii bara Osmaan Alsaawutiin bobbee isintu biyya biraa dhaqee haasoo kana muuxannoo biyya biraa jijjiiruu jira jeetiin shakke. Olluma keenya kana taanii akkas ta'uun nutillee nama inshaallah kanaa ol muuxannoo fidachuu qabna tasaanii tanatti keenya daballee jechuudha. Maashaallah. Galma masgiida keessaa qabaachuun iddoo hawaasni keenya sheekha deengadda waan ta'e beekte. Waatu badee nuun jaaniiti. Qarshii masa doon kafalle. Akkasi. Farqaa lamada namni waan san gaafachuudhaaf dhaqu yookuma dhibba taate malee ni bitan. Waatu badee jennee jechuudha. Waa hedduu hojii nurraa eegama muuxannoo harkannatan irratti inshaallah dhaamsa itti reefu dhaamte san hawaasa keenya biyya alaa jiru hawaasa keenya biyya keessa jiru wanni waliin namni hojjechuu qabu baay'ee jira waan jirusan meta kan rabbii keenya illee itti himachuu gaariidha. Warra karoorsuu akkuma nu laaffise kana hojjechuu fi nama hojjetullee itti gammadu akkuma nu laaffise kana namuma kana ulamaa'oota kanatti rabbi qabeenya kanne warra waan sana hojjetu rabbi nu hawwadhu. Waan kana malee wanni waan irraa buqasu hin jiru waan ta'eef. Kanaaf mee ambaasadarri keenya siigaa namni diindila ajaa'ibaa tokko rabbi si godhee hundi diindila qofa osoo hin ta'in sullumaa sitti qabda. Maaliif mataa waliin qabda jiru? Mee mataa waan kanarratti gabaabsitee wali qabdee jechuudha. Mataa waliin akka qabdu gama kee dabarsinaa. Hawaasa keenyaanis waan jettu. Daawwattoota keenya illee narraan tan addatti isin dhaggeeffachaa jira jeetiin yaada. Anuu kan inni akkanatti takkaasa eegaan boochee dhiisee amata meeqa irraan fadheetiin jira. Har'a ammoo haasoo inni kan inni boochite dhugaa dubbachuudhaaf. Maashaallah. Kan inni takkaa waan boo'ichaa waan gandi OEU ani niin gurguraa waan ta'eef. Har'a ammoo haasoo addaa soitanii hawaasni illee akkanumatti isin dhaggeeffachaa jira jeetii yaada. Mee maal hawaasa dhaamtaa bakka irraa deemte yoo maal dhaamtamee gama kee? Daawwattoota keenya egaa wanti dhaamnu dubbiin wiirtuu Naayiroobii keessatti san akkuma amirri imimmaan na fidde jeesanii bakka itti imimmaan buusuu qabnu bakka itti qabeenya keenya illee buusuu qabnu bakka itti waan san yeroo gabaabaa keessatti itti argamsiifnu bakki isaa yoo mijjooyte muuxannuma jaan tanaa'u biyyarraa illee namatti erganne muuxachiifnee biyya deebisuu dandeenya. Nama karaa biraa ergannu sanillee muuxachiifnee karaa biraa san erguu dandeenya. Bakka kun bakka jabduudhaatti yaaduu nu barbaachisa. Hawaasni keenya biiroo masgiidaa gisee seenne isheen ni yaadata boleessa keenya fo'aat tokko. Gaafa ishee kamiin dhufallee dubbadde gaafa isin dhuftanillee ni dubbadda. Yoo godhuu dubbaatanillee gaafa namni biraa dhufallee numaan dubbadda. Akkasuma sanirrattuu doolaara dhibba jee. Sanirrattuu doolaara dhibbaaf qabe. Bakka jabduudha bakki sanii karoorri gaaddisni islaamaa lafa kaayee deemaa jiru san milkeessuu inshaallah rabbi jee warra isan milkeessurraa rabbi nu haa taasisu. Imalli keenya da'awaadha biyya keessas ta'ee biyya alaas itti fufa inshaallah. Jiru kanaan itti fufa. Cinaacha keenya dadhabaa immoo akkanumatti irratti wal gorfachaadha. Asitti dogoggortee Sheekh Jamaaliititu namni tokko ati nama addaatii warra nu bira dhufe irraa jeeti deddeebisnaan hemiyyee waa'ee nabaarsaan olili. Rakkoo xiyyaa simi jeen naani eega jettee fuushee kan jirte jeen akkasi cinaachi dadhabaa walii himuun
والجيمسودا Cimini ملء sanii barcimni والدكيسودا مت والجيمسودا بفكنا يوني في والإنتر كان فلوتاته بكا هاسن خيني سنة هند جل سنة يجيرما أنتيدا أجر سيفنة هاسن خيني أسرت اللي نما قرتي بريدا دلقتا عبادتا تهي أخرت اللي جنتا ربي سبحانه وتعالى نوقف سنة راورار كنا راوداف والجبيسونا كانت والقافة جونغاري دا بقى مالف قلتني جتني وان قلتني نقافة تاني سنة اللي عبارة سنة زور بيجا كذا نتبيجا ده نوانو قافة جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقعد نجرب ده ما شاء الله مرات تمشي نغني لنا صوت تندب الديوان بيتكلم دربي akkasi awwanin jechuu barbaade dhaamamte dhaamsuma kanammoo akka waliin gahame akka odoonee fi waan namoonni gari siyaasaadhaaf araada qaba gari waan nama kokkobalchiisuuf araada qaba gari waan muudii waan adda addaatiif qaba akkuma waan biraatiin mirqaanee gaggeessuu barbaadutti waan kana amaanaa namni jecha kana dhage akka ولين جاني شرشرة كقولن هنجا سوادن يكدا كده توما جزاكم الله خيرا أيه إيجا هذا يوم توتا دعوة توتا خينيا كانين هلال تيسني ندعوة شاجرتان هندي خيسانو كوبين أرا خيسوما تهنيا وجيتورتين نتيجوني خنا فكات أكمل تولي خنات إسني تلي تولي جنة أمن مالي بجنة أنن تهنيا تيسن تكوان تادي بايه تكوما كراني بايه جالة كراني baay'ee muuxannoo baay'ee takka diinuu fi jiraachisuudhaaf gahee akkam namni bahuu danda'u biyya taa'uunuu biyya namni biyyaa beekuu akkasii biyya taa'e maal hojjechuu danda'u dhugatti nutti agarsiiftan shakan kan jechuudha. Baga nuu jiraattan baga nuuf deemtan nulleen baga jiraannee baga isinii kana asitti eeggannee imala keessanirraa information isinirraa fudhachuu baga dandeenye carraa takkaa carraa kanaan harkannee anillee jechuudha baay'een gammadee hawaasni naa hojii jiru kunilleen imalli kun imala gaarii imala gammachuu imala jalqabaa inshallah rabbinu haa godhu biyya teenyaas biyya ollaa teenyaatis rabbi nagee itti nuutihee biyya akka alaamanaatti wal keessa deemnu rabbinu haa taasisu galatooma manni keenya waan jenne kana keessaa'uu waan ichitti taamuu qabu waan jenne san irra xiyyeeffannaa kan nuun isiniin jaa baay'ee galatooma ulfaadhaa baga nagayaan nu dhuftan baga nagayaan waliin haasoyne muuxannoo gaarii nu gumaachitan gumaanni keessan gumaata asirraa hanga jannataa nu of rabbina waa taasisu Amiin. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.